kumaarri siyaasaa seekoo fi mandoo irratti qabatamaa jiru salphaa miti. Nanuma beektu. Filaarra jireessa wanta achitti ta'ee darbee fi gara fuulduraatti ta'uudhaatiif jiru alamuufaatu beeka ture. Isaan immoo deebii isaan ulaachuudhaatiif miti kumaara siyaasaa kan isaan taphachuutti kaan. Wanti achi keessatti deemaa jiru humni guddaan humna amantiiti. Tokko kiristiyaana tokko islaama. Kuni wixinee siyaasaa isaan boocatanii keessaa galuudhaatiif karoorfatan akkuma yaadanis keessaatii deemanii hajaasaa uummatatu baachaa jira. Eeggannaa dhabuusaa duwwaa osoo hin taane warri kana hojjete warra siyaasa irratti muuxannoo qaban waan ta'eedhaatiif jecha dursee uummanni adda baafachuu hin danda'e. Amma hundees godhate humnas godhatee uummata gidduutti bobbaafameera. Gara isaa humna dhabee sirna gora. Gara isa humna qabu immoo shuu kan jedhu sirna. Kanaatii fi mataasaaf miila isaa adda baasuun kan inni ulfaateef. Warri Oromummaa irratti gamnooma qaban dura dhaabbatanii dantaa siyaasaaf bocame kanatti mancaa isaanis bodee isaaniis gad fudhachuu warri didan lubbuu dhaban. Amma kan itti jiramu aarii dallansuudha. Dallansuun kun akka garaagaraatti gabbee jira. Dallansuu sanatti namoonni siyaasaa hiikoo laachuu danda'u. Garuu sanaa ol akka ta'u kan inni godhe walajjii wal akka balleessaniitii fi billaa isaan mana amantii keessa awwaallatan billaa salphaa isinitti hin fakkaatin. Egaa wanti sensitiiviin akka amantii immoo hin jiru. Balaan kun qaxxadanuutti mul'ateera. Kan seekoo fi mandoo keessatti amma deemaa jiru kan dhaabbachuuf karoora qabu miti. Kan hundeensaa akka babal'atuuf itti yaadamee wuxineeffamedha. Kanamaaf antiniin jedhaa wantoonni munessaa keessatti shirkaa keessatti kaleessa ta'anii darban waan har'a ta'aa jiruutii fi faawundeeshinii ture. Hundee jalqabaa bu'uura jalqabaa ture. Kanan isiniitii dhaamuudhaatiif ani amma isinitti dhufu xiyyeeffannaa kanarratti laachuun irra kan jiraatu abboota amantiiti. Abboota amantii warra saba waakkatan utuu hin taane warra saba jaallataniiti. Billaa gurguddaan uummanni keenya ittiin dhiiga walii dhangalaasu sirni mana amantaa keessa warra amantaa geggeessan harka kaawwate. Isaan immoo amantii da'oof daannoo godhatanii jala dhaabbataniitu warra amantii kanatti amanee kan kooti ittiin jedhetti bodee isaaniitii fi eboo isaan ittiin wal balleessan itti hiixachuufis qophaa'anii jiru. Kanaatii fi Oromoon dhiiga Oromoo akka hin dhangalaasnetti maqaa amantaadhaatiin akka wal hin balleessinetti eenyu sirni kun bobbaafatee maqaamoo itti moggaafate jedhee yoo abbaan amantaa dursee warra geggeessutti hin himanne salphinni keenya isa darberraa isa dhufutu caala. Sababni isaa amantaa da'oo godhatanii eegalan waan ta'eedhaati. Wixinee kanaatiif warri akka Alamuu Simeefaa itti gaafatamoota jalqabaati. Ta'uu kanaatii fi warri sirnaa gammachuun isaanii daangaa hin qabu. Akkuma kana madaan keenyas qoricha hin qabu. Sababni isaa akka inni itti boba'eetu humnaa ol waan ta'eedhaati. Kanaaf abboonni amantaadhaa garaa caalaa sabni yoo durse jireenyi keenya itti fufu. Argitaniittu warra saba dursee masjiida keessatti balbala masjiidaa irratti kaleessa ajjeefame sana. Kaleessa jechuun guyyoota darban keessa warri qarri Oromummaan isaanii gatii caaltu amantaadhaatii ol eenyummaa sabaa dursiisa. Warri siyaasni ittiin taphachuutiif haalli haanjee immoo sabatti billaa laata. Kanaatii fi kiristaanis ta'e amantaa biraa kan hordofan hundumtuu dursa Oromummaadhaaf yoo illaanne
hubannoodhaan dantaa siyaasaa kanarraa argamu xiyyeeffatanii yoo hin ilaalle akka nuti itti duunuuf karaan nuti itti duunu bal'achaadhaatii fi fagaachaa deema. Amantaadha waan ta'edhaati. Kanuma isinii dhaamu.